Ashama harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtan? Oduu qaddaa qabadheetan dhufe. Jireenya baqaa wabii hin qabne, gaddaa fi gadudoon guutame, akkatti ba'an malee waan nama mudate hin beekamne. Ijji gurri maatii iyyaafannoo hafuura sagalee alatti caqasuun arra boruu dhufaa dhaggeeffatu. Miila deemu waa'ee kee gaafatu. Jiraachuu kee duutee kee gaggaafatu. Nama waa'ee kee dubbatu dhabanii meeqaatami kan achi buutee dhaban manni haala kaa'u. Tattaafannaan iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbii rarraatee alatti goggoyte tarii yoo qorriste jenneeti. Suuraan armaan olitti argitan kun dhalataa lammii Itoophiyaa kan ta'e eenyummaan isaa kan hin beekamne gara fuula Rabbii deebi'ee jira. Guyyaa 27 baatii 5 bara 2023 haala gaddisiisaa ta'een balaa konkolaataatiin addunyaa tanarraa lubbuun isaa dabarte. Biyya Yemen daandii magaalaa Damaar jedhamtuu fi magaalaa Radaa wal qunnamsiiftu iddoo Baabad Balaak jedhamtutti lubbuun isaa dabarte. Yeroo ammaan tanaa reefi isaa mana yaalaa Hay Al-Aamma Mustashfaa Damaar jedhamu keessatti argama. Haga ammatti waggaa tokko ol odoo hin awwaalamin reefki isaa mana yaalaa armaan olitti ibsame keessa jira waan ta'eef maaloo hadaraa warroottan footoo nama kanaa beeytan warra biraan akka nuu qaqqabdan kabajaa lammummaatiin isin gaafanna. Fakkaataan akkanaa kan biroo baay'inaan biyya Yemen keessa waan jiruuf jecha viidiyoo kana sheer gochuun waliif raabsuun wal biraan geessan kabajaan isin gaafanna. Galatooma. Dhumarratti isa du'eefis fuuli Rabbiitti haa tolu jecha maatii fi firootawwaniif obsaa fi jajjabina hawwinaaf.